Ashamaa hordoftoonni koo akkam jirtan odeeffannoo har'aaf qabadhee dhiyaadhen isinii dhiyeessa hanga xumuraatti akka nu waliin turtaniif kabajaanin isin affeera turtii gaarii. Sirni araara nageenyaa fi misooma waaraa mirkaneessuuf kaayyeeffate godina Horroo Guduruu Wallaggaatti gaggeeffamu raayyaan ittisa biyyaa beeksiseera. Sirnicha irratti ajajaan itti aanaa ajajichaa Meejar Jeneraal Nagarii Toleeraa uummata jaalalaa fi nagaan waliin jiraatu walitti buusuudhaan finxaaleeyyiin bu'aa siyaasaaf fayyadamuu barbaadan lammiilee nagaarraan miidhaa geessisuu fi qabeenyarraan mancaatii dhaqqabsiisaa akka turan yaadachiisaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa naanno'ichaatti oopereeshiniin gaggeessuu erga eegalee nageenya naanno'ichaa mirkaneessuun gara misoomaatti ce'uudhaaf hojjetamaa akka jiru himaniiru. Uummanni naanno'ichaa baroota dheeraaf waliin jiraataa ture fuuldurattis nagaan naanno'ichaa mirkaneessuun gara hojiilee misoomaatti seenuu akka qaban gorsaniiru. Araarri bu'ee rakkoolee nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti mudataa tureen waloon ittisuudhaaf kan dandeessu ta'uu ibsamu odeeffannoon raayyaa ittisa biyyaarraa argame mul'iseera. Sirna araaraa irratti qondaaltonni olaanaan raayyaa ittisa biyyaa kan bulchiinsa godinichaa jaarsoliin biyyaatii fi jiraattonni argamaniiru. Naannoo Oromiyaatti hanga ammaatti midhaan lafa hektaara miliyoona 2,885 fi 246 irratti misoomee akka walitti qabuun danda'ame biiroon qonnaa Oromiyaa beeksiseera. Biiroon qonnaa Oromiyaatti daayirektarri misooma midhaanii obbo Mustafaa Hussein OBN'tti akka himanitti naannichatti oomisha misoomee keessaa midhaan lafa hektaara miliyoona 3 fi 200 fi 997 olirra jiru galeera. Kana keessaas midhaan lafa hektaara miliyoona 2 fi 800 fi 85 fi 246 irra jiru walitti qabamuu obbo Mustafaan himaniiru. Midhaan walitti qabame kana keessaa ammoo midhaan lafa hektaara 100 fi 95 fi 237 kombaayinaraan calleeffame. Waliigalaan oomisha walitti qabame keessa midhaan lafa hektaara miliyoona 1 fi 82,700 fi 11 irra ture haamameera. Oomisha dhaamerraayis callaan kuntaallee miliyoona 31 fi 323 fi 269 akka argame gabaasichaan eerameera. Magaalaa Finfinneetti shakkamtoonni karaa seeraan alaatiin beenyaa qabiyyee lafaa birrii miliyoona 65 ol fudhatan hidhaa cimaa waggaa 12 hanga 19tiin adabamaniiru. Magaalaa Finfinnee bakka Boolee Arraabsaa jedhamuun beekamutti lafa pirojektii qulqulleessaan bishaaniitiif barbaadame namoonni ragaa qabiyyee lafaa hin qabne 21 ragaa sobaa qindeessuudhaan abbaa qabeenyaa fakkeessuudhaan beenyaa birrii miliyoona 65 fudhachuu isaaniitiin yakka malaammaltummaa cimaadhaan himatamaniiru. Kutaa magaalaa Lammii Kuraatti bulchaa aanaa 6 dabalatee namoota yakkichaan himataman keessaa 16 to'annoo jalaa hin oolle jedhameera. Namoonni kanneen bakka hin jirretti himatamanii turan. Abbaan alangaa ragaa namaa fi sanadaa dhiyeessuudhaan namoota kanneen yakka malaammaltummaa cimaan himatee ture. Manni murtii olaanaa federaalaa Dhaddachii Ramaddii Shanaffaa Lidataa dhimmoota yakka malaammaltummaa kana erga qoratee booda murtee balleessummaa itti murteesseera. Haaluma kanaan kutaa magaalaa Lammii Kuraatti bulchaa aanaa 6 obbo Garramuu Gizaachoo dabalatee namoonni 16 bakka jiranitti hidhaa cimaa waggaa 12 hanga waggaa 19 akka adabamaniif itti murteesseera. Ruusiyaan hariiroo gamlamee fi hunda galeessa Itoophiyaa waliin qabdu daran cimsuudhaan akka itti fuftu mirkaneessitee jirti. Ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Misgaanuu Argaa Itoophiyaatti Ambaasaadara Ruusiyaa Yevgeenii Tarakiin waliin mari'ataniiru. Dhimmoota hariiroo gamlamee fi hunda galeessa Itoophiyaa fi Ruusiyaa gidduu jiruuf yaa'ii dureewwan Ruusiyaa Afrikaa gaggeeffamu irratti xiyyeeffachuun mari'achuun himameera. Ambaasaadar Misgaanuun mootummaan Ruusiyaa hojii misooma qonnaa Itoophiyaa wabii nyaataan of danda'uudhaaf hojjetaa jirtu akka tumsitu wayitii marii kanatti gaafataniiru. Ambaasaadar Yevgeenii Tarakiin gama isaaniitiin Ruusiyaan hariiroo hunda galeessaa fi dhimmoota waloo irratti
waliin hojjechuudhaaf kutannoo akka qabdu himuu odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame mul'iseera. Odeeffannoo dhimma kana wajjin wal qabate kan biraatiin Kuweet hariiroo gamlamee fi damee hedduu Itoophiyaa waliin qabdu cimsuudhaan kan itti fuftu akka taate mirkaneessitee jirti. Ambaasaadder Sa'iid Mohammad xalayaa muudama isaanii dhaalaa gonfoo biyyattii Sheek Meeshaal Al-Ahmad Al-Jaabar Al-Sahabahiif dhiyeessaniiru. Haaluma kanaan hariiroo seenaa qabeessa biyyoota lameenii dinqisiifachuun fuulduratti walta'iinsa jiru daran guddisuun akka barbaachisu ambaasaadder Sa'iid himaniiru. Mootummaan Kuweetis hariiroo biyyaalee lameenii caalmaan cimsuudhaaf carraaqqii taasifamuuf deeggarsa akka taasisu amantaa qaban eeraniiru. Sheek Meeshaal Al-Ahmad Al-Jaabar Al-Sabaa gama isaaniitiin ergaa hawwii gaarii Pireezidaantii Federaalawaa Riippaabilika Itoophiyaa Saalawarq Zawudee fi Muummicha Ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiif dabarsaniif galateeffataniiru. Kuweet hariiroo gam lameenii fi damee hedduu Itoophiyaa waliin qabdu cimsitee akka itti fuftu mirkaneessuu isaanii odeeffannoon ministeera dhimma alaarraa argame mul'iseera. Ambaasaaddarri Itoophiyaa turtii biyyattiitti qabaataniin mootummaan isaanii deeggarsa barbaachisu mara akka taasisuufis wayituma kana mirkaneessaniiru. Dhumarratti Afrikaa kibbaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dr. Ambaasaadder Muktaar Kadir kantiibaa magaalaa Baafiiloo Piriinsas Faakuu fi hooggantoota biroo waliin mari'ataniiru. Dhimmoota hariiroo waloo tumsa uummattoota haala waqtawaa Itoophiyaa fi lammiilee Itoophiyaa magaalaa keessa jiraatan ilaalchisuudhaan akka mari'atanidha kan himame. Ambaasaadder Muktaar hariiroon Itoophiyaa fi Afrikaa kibbaa gidduu jiru seenaa qabeessaa fi bu'uura cimaa obbolummaa irratti kan ijaaramedha jedhaniiru. Hariiroon gamlamee biyyaalee lameenii yeroo garagaraatti cimaa dhufuu eeruudhaan tumsi damee hundaan jiru gara hariiroo tarsiimaatti akka ol guddatuuf kan hojjetamu ta'uusaan himaniiru. Kantiibaan magaalaa Baafiiloo Piriinsas Faakuun gama isaaniitiin jilli Dr. Ambaasaadder Muktaariin hoogganamee magaalichatti argamuun hariiroo seena qabeessa biyyaalee lameenii gidduu jiru caalmaan kan cimsu ta'uusaa eeraniiru. Egaa hordoftoota koo waan dhaggeeffataniif waan hordoftaniif hedduun isin galatoomfadha. Odeeffannoon haala kanaan ani isin dhiyeessu kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf chaanaalii kana sabskiraayib akka gootaniifin kabajaan isin affeera. Turtii gaarii nagaatti.